أكني دؤوتا ونفهمن يونيف كان دون جيراتو تيس مجان كن بلا خقراني دقيني إجاني دقري أكسم أفاني اللي دبتشو هندن ديني تهي أكا جراتو نتهمن وكر ربي نمكر خنا وصوني في ربي خنيتهن آرين الحمد لله جني مني أبسين yeroo kana mucaan keenya kuni daawwitii keessaa malee akka isa arguu hin dandeenye eegumsi adda hubatti isaaf godhamee achi keessa akka hanga lubbuun jiru achi keessa akka jiraatu nuuf himan. Naaf jaartiin tiyyaas daawwitii keessaa mucaa keenya kana ilaalaa turre. Yeroo kanaan jaartii tiyya achitti dhiisee guyyaa tokko salaata maghribaatiif gara masgidaa deeme. Yeroo inni salaatee deebi'u jaartii tiyya tan daa'ima hoosisaa jirtuttiin dhufe. Mucaa kana immoo mucaa kiyyaanse garuu yeroo inni fin deemee bakka mucaan kiyya jiru dhaqee ilaalu mucaan kiyya haaluma duraan jiruun ciisaa jira. Yeroon doktortitti mucaan jaartiin tiyya harka qabdu kun eenyu jedhee gaafadhu akkaneettee doktortitti naa himte. Mucaan kun erga reefu boo'u jira boo'insarraa osoo dinnaan jaartiin teenyee luusisaa nakkanni naan jettee hayyama naa gaafatteetiin hayyama godheef itti kanne. Kana jaarsi aaree akkana jeen akkamittuu itti kannita. Haati mucaa kana yuurolte hoo jeen doktortittiin akkana jetteen. Mucaan kun taatee makiinaadhaatiin argamte irratti erga inni dhalateen booda haadha abbaan isaa lachuutu du'an. Isa malee nam tokko hin hafne firaa fi aalii takka hin qabu jetteen doktortittiin. Yeroo kana isiin mucaa kana luusisuu eegalte. Mucaa kanatti qalbiin isaanii rarraate. Mucaa haadha abbaa hin qabne qayyatiibaa kanatti. Wanti daran akka qalbiin isaanii gara mucaa kanaatti rarraatu godhe yeroo namni harka isii harkaa fuudhuudhaaf ja'u mucaan ni boora. Isiirraa malee hin luugu isiirra malee hin rafu. Wanni kun akka mucaa kanatti qalbiin isaanii rarraatu goote. Mucaa kana immoo yerooniif mucaa isaanii ilaaluu dhufan hundaa'u footee hoosiftee ofirra raffiftee biraa deemti. Wanti kun hanga guyyaa 10 itti fufe. Guyyaa 10 booda yerooniif dhufan mucaa kana achi dhaban. Mucaan kun eessa kutee jedhanii doktoroti achi keessa hojjettu yerooniif gaafatan gara mana yatiima itti guddisanii akka fuudhamee jiru himaniif. Yeroo kana gaddanii jaarsa kun ammoo jaartii isaa tana fuudhee gara mana yatiima yookiin ijoollee haadha abbaan qabne itti guddisanii geesse. Yeroo isaan deemanii achi gahan eeyduun mana kanatti godhamte akkana jette. Mucaan kun erga guyyaa as dhufeerraa miiri hin rafne boo'ichaas addaan hin kutuu jetteen. Kana mana kophaadhaa ol seenanii deemfidii jedhaniin. Yeroo isiin fiddee dhufte mucaan kun yeroo isii argee isiin gama isiidhaaf itti fuutu boo'icha dhaabee harma isiidhaa luugee qoma isiirra rafe. Yeroo kana tajaajiltuun ijoollee haadha abbaa hin qabne tajaajiltu tun ajaa'ibdi. Mucaan kun nama isanii luusifna jedhee hundaa'uu didee boo'ichatti fufe. Akkamitti si arginaan dhusee jettee ajaa'ibdi. Kana isaan lamaan wanni isaan murteeffatan mucaa keenyas mana hakimaa sanitti ilaallee mucaa kanaas asitti dhufnee ziyaarree akkasuma luusiftee akka inni nagee qabus ilaaltee biraa deemtaa jedhee baay'ilama seeneef. Yeroo kana wanti kun haga 7-2 itti fufe. Kana guyyaa tokko iddoo ijoollee haadha abbaa hin qabne itti guddisan irraa bilbilli bilbilameef. Yeroonis bilbila kaasanii dubbisan akkana jedhaniin. Mucaa isin dhuftanii asitti ilaalaa jirtan kana maatii takka tanuutu fuudhee guddifata jedhuutu dhufee mucaa kana yooniif nageetti dhaammachuu barbaaddan ganama giziidhaan kootaati nageetti dhaammadhaa jedhaniin. Yeroo kana intalti tun jaartiin gurbaa kana rifatte. Rabbiin mucaa kana akka nuti balaa ilmoo teenyaan mokkore itti obsinuuf nuuf kanne. Yooniif mucaan kun kan nu harkaa bahu taate balaan teenya balaa lama. Kanaaf mucaan kun akka nu harkaan baanee jetteen. Yeroo kana jaarsi akkana jedhe. Saahiba kiyya tokko kan qaama seeraatti bilbileetiin akka mucaan kun ilma kiyya ta'u na gargaarii jeetiin gaafadhe. Ilmoo namaa takka ilma ishii godhachuun ulaagaa hedduu nama barbaachiftullee rabbiin na laaffisee mucaa kana ilma kiyya godhadhee halkan saniif mana kiyya bu'e. Yeroo kanaan deemee mana hakimaa dhaqee mucaa kiyya kan eegumsa addaa keessa jiru kana yooniif rakkoon irra geesse itti gaafatummaa anaatu fudhata jedhee mallatteessee mucaa kana achii baasee mana kiyyatti galfate. Yeroon mucaa kana mana kiyyatti galchee ijoolleen tun lamaan baatii 7 wajjin jireenya itti fufte. Baatiilee hagga kana keessatti mucaan yatiimaa kun halkaniif guyyaa ni bo'a. Akkasuma mucaan keenya dhukkubu kuni nyaanni nuti afaaniin itti kenninu funyaaniin irraa dacha. Taateen dingata akka isaan hin mudanneef halkaniif guyyaa qaaxiroonee teenyee isaan eegaa bulla. Haala kanaan guyyoonni hedduu dabran. Ijoolleen tunis jajjabaatti. Kana guyyaa tokko haati osooniif mucaa isii kana taphachiisaa jirtu TV'n sagalee baasa. TV'n yeroo sagalee baasu akka waan gurraan dhagahu fuulli mucaa kana jijjiira. Mucaan isii gurraan ni dhaga'a. Yeroo kana abbaan fuudhee mucaa kana alatti gabbaase. Yeroo aduun fuula mucaatti baatu mucaan akka nama ijaan argu ija dhibbuun eegale. Mucaan kun ijaan ni arga. Kilaasii ijoolleen tun keessa galtu tana keessaa sagalee dhufa. Haati ceeltee sagaleen tun tami jettee yeroo ni filatu sagalee mucaasiiti. Mucaansi afaaninis ni dubbata.
سبحان الله يلو خنا أبا مجا خنا في فوتو سمو إساتن دكتورتين كافتي اتخنتي في أكسما قرنو دكتورتين ميكانيستي ورقاو جين اتخنتي فلتي كرمنا حكما كجين يروني فأجل كي دكتور غرسيسو دكتوري لعلي مال جيني فوتو نتنت خنتي توني سمو مجا خنا قوتما قوتتي أكلام شويتي جرتو غرسيس أكسما قرنو نيس أكا ميكانيست namni dhukkuba kanaan qabame akka dubbachuu hin dandeenye akka ijaanii agar akka gurraanis hin dhageenye mirkaneessiti. Mucaan kee haati fiddee dhufte kuni footoon ati natti kannite tun tasaa ta'uun abadan waan hin mallee jeen yooniif mucjizaa rabbii argamte malee eeyyeen mucjizaa rabbiiti. Mucaa haadhaa fi abbaa hin qabne yatiima firaa fi alii hin qabne guddifnaan rabbiin isaan galatoonfate mucaa isaanii kan gurraan hin dhageenye ka afaaniin hin dubbanne ka ijaan agarree rabbiin fayyiseef. Kana malee abbaan mucaa kanaa maal jedhe yerooniif mucaa yatiimaa nuti fudhannee manatti galfannurraa barakaan mana keenya keessatti bu'uu eegale. Hojiileen hojjedhu hunda keessattuu mijaa'ina rabbii naaf kenne. Hawwaan nama ajaa'ibsiisaatii miti. Rasuulli keenya jaalalleen keenya sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Khayru beeytil muslimiin beeytun fiihi yatiimun yuhsanu ilayhi. Irra caalaan manaa musliimoota keessatti mana ilmoon haadha abbaa hin qabne yookiin yatiimni keessa jiru kan tolli itti oolamu jira rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam. Gurbaan kun mucaa isaa fudhatee gara manaa gale. Mucaa yatiimaa haadha abbaan qabne kan isaan fudhatanii ilma godhatan kanaa fi mucaan isaa wajjin guddachuu eegalan. Ilma isaa kan doktorrotiin yeroo inni dhalatu sammuun isaa akka laamshootee jirtu itti himan mana barnootaatti barsiisonni akka hiriyaa isaatti ol faxina ta'ee ragaa bahaniif. Ijoolleen tun lamaan wajjin guddattee har'a yuunivarsiitii xumuraa jirti. Salaamu alaikum. Waa'ee jaarsarraa Aya, maal jaa jaarsi? Jaarsi kiyya biyyan matti awwala jara baasetti walumatti dabalamnee otuma wajjin bultii godhannu biyya galee beektani. Aya, biyya galee beeyni ayyeetti fufi. Akka galee mucayyoo wayina irratti janajjanee isiillee biyya Dubaa jirti isiillee jaartii hin qabu jedhee itti kakattee haga ol janajjanan isiinillee hoggaa jaha. Hoggaa sadii haga hoggaa sadii kan ammoo kalaasini faayidachuuf illee waa mara isuma xumurate ammoo ana rabbiin mucattii tana suuraa isaa feesbuuk irra hidhadhee jennaan mucaan kun jaarsa kiyyaa eessaa fuutee irra hidhattattee natti dhufte. Haya, deemaa dhufte rabbii oofeetuma si fide. Rabbiin oofeetuma si fide atilleen footoo isaati piroofaayila irra godhatte. Anillee rabbiin natti ammoo mucaa kana rabbitti amaanaa kenne yaa rabbii kiyya nitti nargu anis amaanaa sitti kenne ifaa jeeti yaafis amaanaa sitti kenne yaa rabbii kiyya naa eegi jedhee rabbitti kennadhe akkasuma rabbii sababaa godhu feesbuuk irraa suuraa isaa kana feesbuuk irraa hidhannaan mucattiintu oolteen dhumne yemmuu dhuftee gabbuuftee misajjaraan na ergitee suuraa hiriyyaa kiyyaa maarra hidhatte naan jedhe. Kenna hayya bifti mucaan jaarsatii yaa'essa hiriyaa keessa eessa sirra dhufe jaarsatii yaa jedheen jaarsan qabu jedheen attiin kakannee naan jedhe. Haya. Jennaan akki jaarsatii yaa jedhee amma jaarsatii kanatti bilbilee gaafadhe maali jala jedheen na waakkate na waakkannaan amma mucatti garagalee maal jedhee barreeffama isaallee mucattiin na ergite hadiiftiiti yasitti suusi akkanumaan kijibdi nikaa wayiituu irraan qabu hin kijibdi isii dhiisi oduu isii jalaa fuudhini ati cadhiina jaaladhu jedhaa isiin. Caljiit warra jaaladhu jaalate oduu isiitti dhiisi. Waa balaan buute. Oduu isii dhiisa hinaaftee akkana taati tunu duraan misejjera irratti argee dubbisee dhiise malee ani isiiyyuu hin beeku tana ofirraatti dhiisi ati jaalala keetti fufi akkuma duraatitti itti fufnaadhaa. Abiyootii jaalalaatti fufii jeen ati usiituma gartee jaalala akka duraaniirraan hir'isin ittuma fufii jeen imaana jaalalaa san. Itti fufi. Amma mana kiyya kanaa ijaare kanallee as fuudhee isiirratti eegee bar mana kanallee habiiftiiti ya bulchimatee dalagaa jira kinoo mana kanallee simaa ijaaree jedhee manuma kiyya ofii ijaaradhe kana isitti illee ergeetti hin janajjan. Haya. Mucatti amma mana sanillee fuuteen as ergite kinoo mana kanaa anaa ijaare naan jette habiifti bar ifaajetiyya ijaare malee mana keetii miti jedhee. Haya. Mucatti warra isaatillee dubbifti isiillee warri isaallee maal jedhee mucatti kana fuudhuuf hin kijibbii mucaan keenya fuudheen qabu nikaa wayiituu irraan qabu hin kijibbi si kijibbi jedhee warri obboleeyyan harka deeffate obboleeyyan illee na waaqate jechuu. Hayyee. Ana aaree kalaasina hiikisuun barbaadu nama keenya kalaaqis hin barbaadu jedhee
إفاجة يلي ناكن جنة إفاجة يقاف محلالة شكرا تسان برين تلي قاف مسا حلالة ناكا دنيا تتكتي سيندي بسنان جل دنيا تنا حلالي أكنتي حلالة سيتات إذا كنت تسيحي بقرآن كنت تسيحي فورونا ما باتوكو ربي أكمي حلالة سني قول جنة إرقني كاسي رأتي جارتي تيتاتي أتنا حلالة إن كان بريتنا عن جد جنان كلاسي هي فاجب ما يسنو ستة عفتون هيكي جرين أما هيكي قنرت يعني حرام طبعا تبي إفاجة هو من جاي حلال إساتاتي تقول إفاجة إنما قمت إنما حلال إسات حلال متعاتي في إفاجة يتو إسا إفاجة وني أجد لي دبيتا إسا فلال انتاتو حلال انتاتو أتمون أي غيتشون إندن ديسو duraan dursee nayi jechuun hin dandeessu sirratti dhoorkaa sigala jiraame sirratti dhoorkaa nayi jechuun hin dhoorkaadha ifaajeen ta'e immoo isaaf halaal hin taatu abadan ifaajeen ta'e isaaf halaal hin taatu inni immoo gartee kijibee ifaajee tanan argadhe kanatti objectin naan jedheen argadhu kana rabbillee nan gaafatu ifaajeen ta'e halaala kiyya isaajee بريتي أنا حلالي أنا نرجت يو ديم تلي نو جسنا نجري بريتي نرجتو يا كجيبة وبي بريتي أنا فلالين كجيبة سان كجيبة سان كبلا من قبض سان سر فرطة من قبض سر فرطة من قبض أي بنا هي سنبرباد هو جري أنا شريان نجارنا توركتي أتي وان قرتني فورة تبرادي فورو داف سر داف سببا إني سر فورو ديموف ناي غيتين سننتو نبيك جرين كان كيس بري لبر بري متي أتى اسمه نقبر وتيما أنا دو أكنا بين أفهم إني نكاي أشوم هدو ثاني ما أنا أركض مالي وين دلقة أنا أركض أما يورا فمو بري سنة مون تنرافو نكاي سيك أشوم نرافو بريتي أكسي أختي جواب دوت شريان أكسي إني سكجيبون قبو يوفرو فده نهيك MJF نهيك يجون إندنديس نما كان نما جبك من والإنجرات الرئيس شريان قد ما والإنجرات نما كناهن درام فرالالو قبت ديرا قرتي هذا بنكم نه ديرتنيس دبرتي هذا بنكم نه جزين فرالالو قبنا ما يو جزين لا لا دار تنافوا برد داتي ولاجا قرتي ديرتي رومتن ولاجا قرتي ديرتنيس دبرتي تفوتو baruun barbaachisa tanaaf waa baradhaa jennee isin dadhabne sigale tanaaf nama akkam namni fuudhuu qabaa nama akkam dubartee heerumuu qabdi dubartiin beekuu qabdi eega gartee namni kun wallaaqee nama harkee heerumee maal jee cinqi rakko akkas أنا نورن شريعة شكو أفودا نجتة شريعة نسني أيام تلقما أنا نقولني أنا قرب ما أنا ما جلا أنا قلتني شريعة يو أنا هرت كبروسي أيام تأبو أنا في تيجا أفرت أقمت كبراسي أيام تيوجرون إسلا تشوفي أفرت مقامنا نجت أتسك جبه قرتي إسيدان قركنا كنا يجوزان سرّيمتي somebody بدي قدو بريء قال لي قسم النت إركتين كجبتني كاران قبل أصدق نجارة ولا إسئين والله إذا كسيت أنا وني دك إن شاء الله جندا قرتي ما كما عادي بيخدنا منقدو تيمر أما ني كمان سنة دينا راهي كود دينا هي كسم بابا جدنا أنا مال بيخره أكس إن شاء الله أتش يرسنتو بيخ أنا أمي تقبل خدا دبيتنا قلتون